السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Hordoftoota daawwattoota keenyaa amma kan argamnu biyya Yaman magaalaa Sana'aa keessatti argamna. Dhalattoonni Oromoodhaa kan biyya kana keessa jiran hanqinni isaan qaban hanqina barnoota afaan Oromooti. Haa ta'u immoo barataan tokko biyya eega bahee dhiyeenya kana kan biyyaa bahee eega biyya Yaman magaalaa Sana'aa dhufee rakkoo kana arkee afaan Oromootiin inni barsiisaa biyyatti afaan Oromootti waan ture biyya kanatti afaan Oromootiin sabab jechuun kabajeetti daa'imman asitti walitti qabee iddoo oolmaa daa'immanii qopheessee asitti afaan Oromootiin barsiisaa jireetu. Nutis asitti argamneeti qophee kana kan isin biraan galu ta'a. Ogeessi kaameraa kiyyaa Ahmad Ibrahim qopheessee qophii isin biraan ga'u boonaa birraa bareentooti. Xumura sagantaa keenyatti nu faana turan afeerraa kiyya. Amma gara barsiisaatti isin deebisu. Barsiisaa baga nagaan nu eeytan. Nagaa nagaan nu taasisan. Okay, manni barnoota keessanii maqaan maali? Manni barnoota keenya maqaan isaa Sheekh Bakrii Sabalataa. Okay, maqaa bareedaadha maqaa abbaa qubee afaan Oromooti. Akkan odeeffannoo dhagahetti ibsaan biyyattis barsiisaa ture naan jedhan. Sirrii barsiisaan ture. Mee iddoon itti dhalatte hoo isamee dura ta'an namni bara jalqabaa bakkuma itti dhalate irraa nama odeeffataa hundura kiyya. Sirriidha maali kan jedhu. Maqaan keenya ibsaa Shariif Sumaadha. Ani bakki itti gaara mul'ata. Argee ba'aa gaara mul'ata. Aanaa duraa bakka jaambitti mul'ate. Iddoon barsiisaa ture aanaa kurfaasallee mana barumsa sadarkaa lammaffaa kurfaasallee keessatti argamu barsiisaa ture. Achirraa gaara koon garaagaraatiin biyya baanee ture. Biyya tana eegaan dhufe booda rakkoo afaan Oromoo ijoolleen beekamu. Yoo ta'e afaan Oromoo itti dubattee dhagahuu malee ittiin dubbachuu jira baay'ee jiranii asii. Sana dhaabbanneetti maal goone ijoolleen tuni dirqama afaan Oromoo barbaachisa waan ta'eef sana dhaabbannee afaan Oromoo akka iddoo bakka kana bannee barsiisee hojjennuuf dirqamne kalaas kana hojjechuudhaaf itti eegamu jechuudha. Tole bara meeqa keessa biyyaa batanii gara Yaman dhuftan? Bara 2018 akka Awuroopaatti jechuudha. Mana barnootaa kanaa eega qopheessitan hangam takka? Amma baatii 8 eegmeessa. Baatii 8 barsiisaa jirtu. Qaamni hawaasaa kan isin deeggaran jira waan kanarratti? Ni jira baay'ee jira namoota Jarman Harargee keessaa itti gaafatamaa manguddoo kan ta'e akka Adam Rashid Faan baay'ee. Adam Abdurashid. Adam Abdurashid maqaasaa gaagumaan Adam Abdurashid manguddoo Oromoo biyya Yaman keessaa baay'ee baay'ee nu gargaaraa jiran. Haala kitaaba irratti illee haala kitaaba kan akkamitti akka fudhannu baay'ee nuti ijaaranii gargaaraa jiran. Amma kitaaba illee herregaallee ni qabna akkoo takka kolmee daa'imman irraa qabne hanga kutaa lamaatti ni qabna jechuudha. Herregaan ni jira. Hundi kitaaba afaan Oromootis guutuutti akkam nu waaqamnu akka asirra jiru nu mul'atu gochaa jiru fakkeenya ni jira. Kana qabu. Kana fakkaata gaa hojii keenya inshallah fuuldura waliin garra waan ta'eef. Maa'u rakkoon akka biyya kanatti waa afaan barachuu daran kitaaba argattu. Kitaaba kana bifa akkamiin argattan? Kitaaba kana akkatti arganne asitti jalqaba akkam goone kitaaba dhabnee fi kitaaba nama dhaalqeeffamne ijoollummaa barattoota adeemin tanuu asirratti Saalee Afazanii isaanuma irraa kitaaba namni asitti madura wanna godhaa ture isaan kan isaan manaa qaban ijoolleedhaa kadhannee irra barsiisaa ture saba sanii waan akkana dalaguu jira yennee namatti gizaa immoo Adam Rashid Faan akkana jaanii nutti himanii koomunitii dhaynee koomunitii wajjin akkana jee waraqaa barreessee galchee akkasitti shaabbaaf waan nutti godhee galchee akkasi bifa sanii maal godhan jechuudha akkasitti kitaaba nuuf kennanii achirraa fudhannee akkasitti itti barsiisaa jirra jechuudha. Waan gaarii dhugumatti ibsaan seenaa ajaa'iba biyya Yaman keessatti waan ajaa'iba dalagu jiran maaliif jennaan barsiisaan qaroo hawaasaati. Barsiisaan kan dukkana keessaa gama ifaatti abdiin muratiin barsiisaa abdii biraan wallee maaliif jennaan dhugumatti addunyaa irra jirtu tan Oromoo jijjiirama kan inni fideef barnoota. Sabni tokko afaan qaba. Afaan isaatiin gartee akkanatti oolmaa daa'immanii kana barsiisuu keessatti gaheen kee guddaadha jajjabaadhu jennaan. Carraa kanatti gartee harkattee uummata kana dhaloota kana fayyaduu keetiif waan guddaadhaan jedhan. Baay'een isin galateeffadha isinummaa makkaan dhuftanii yaada bareedaa nuuf kan jennee akkanatti miidiyaa keessanii fi maqaa keessanii baay'een isin galateeffadha waan ta'eef jabaadhaatti nurraa fagaatinaa isin jaalmallee itti jettanii. Alleen asumaanii gartee wanni waa gosa akka waldaa tumsaa fi gargaarsa qeeroo Oromiyaa hawwisoo qeeroo ganamaatti dhufnee isin daawwuu keenya irra deebinee. Baay'ee galatamaa isin jaa baay'ee galatamaa isin nuti keessanii
ammallee irra deebiitanii akka nu ilaaltan isin jaa baay'ee galatoomna. Baay'ee galatoomne amma gama barattoota keessanii yaada tokko irraa fuuna. Irraa fudhadhaa baay'ee Afaan Oromoo, herrega, afaan Ingilizii hundaa barachuuf barnoota. Tole barattoonni Oromoo kan biyya magaalaa sanatti dhalatan afaan Oromoo hedduu dha. Simbilleeti afaan Oromoodha. Karaa dura eegalli irratti xiqqishoon dhibee ammoo lakkoo barsiisaa nu laaffisaa deemuuni nu laaffataa deemuu jira amma maashaallah dubbisuus dandeenya barreessuu illee dandeenya. Maamee kutaa tokkoffaadhaati kan barachaa jirtan akkaan beekannoo dhageetti. Amma nuti kutaa lammadaa keessa jirra. Ijoolleen xiqqishoon tuni kutaa tokkoffaa barachuu jirti. Ati kutaa lammaffaa kan barachaa jirtu. Buufni nuti barachuu jiru kutaa lammaffaati. Maaliif maal fa'aa barattan kutaa lammaffaa kana keessatti? Herregaa fi afaan Oromoo baran. Ayyee mee ijoollee akka keetii kan manatti hafaniif carraa kan markatanii dhaamsatti qabdan jira. Ni jira dhaamsanii kan dhaamu biyya ormaatti dhalatteef Oromummaa kee irraanfachuu hin qabdu afaan kee lakkuma jabeessitu namni ni si kabaja Oromummaa keetii fi Oromummaa kee irraanfachuu hin qabdu afaan kee barachuu qabda jabeessuu qabda. Maatiin daa'immaniis dhufanii akka barsiisan jechuudha. Isaanis ijoolleen asii dhalatteef afaan isaanii dubbachuu qabdi. Biyyattis deebuun isaanii waan irraan oolamne beekte. Saniifuu akka isaan biyya isaanii keessatti nama alagaatti hin fakkaanne isaan fakkaachuu qaban afaan Oromoo dubbachuu gaariitti barreessanii dubbisuu qaban. Afaan kun afaan abbaa isaanii afaan biyya isaanii waan ta'eef. Galatoome hedduu galatoome isin jaalladha. Anis hedduun isin galatoomfadha waan dhuftanii ziyaaraa teessaniif nu ziyaartan. Galatoome. Mee ati hoo maqaan keenyu isin jaalladha. Dhalattuu biyya magaalaa sanaadhaati. Magaalaa sanatti. Mee amma kutaa meeqa barachaa jirta mana barnoota ishee Bakrii Sabadoota kan amma itti barachaa jirtu. Kutaa lammaffaa barachuu jira maasitti. Maaliif maal fa'aa barattan as? Herregaa fi afaan Oromoo. Tole mee xiqqoollee isin dibne afaan Oromoodhaa asitti dhalattee afaan Oromoo ka Hugguu dura eegalloon dibeeti ammaan tana lakkuma barachaa deemnuun nu laaffataa deemuu jira. Ijoollee karaa barnoota afaan Oromootiin argatanii dhaamsi qabdu ni jira. Kan jedhamu kun afaan abbaa keessaniiti irraanfachuu hin qabdanii koottaa baradhaadhaa mana ishee Bakrii Sabadooti. Mana barnoota ishee Bakrii Sabadooti. Ayyee guddaa galatoomni isin jira. Galatoomaa isin. Daawwattoota hordoftoota keenyaa akkuma fuuldura biyyatti argaa jirtan kun mana ishee Bakrii Sabadoo biyya Yaman magaalaa Sanaatti mana barnoota oolmaa daa'immanii barsiisaa ibsaa Oromiyaa yookaan feesbuukni isaa kajuun hedduu beekamuun asitti barattoota kana qindeessee ijoollee kana afaan dhaloota abbaa isaanii kan barsiisaa jiru jechuudha. Nuti asitti argamnee qophii takka kan isin biraan geenyu takka lama jennee eegallee jirra ammallee qophiin keenya akkuma itti fufeetti jira. Hanqa xumura sagantaa keenyatti nu faana turan afeerraa keenya qopheessee amma qophii kan isin biraan ga'u an boonaa birraa ogeessi kaameraa Ahmed Ibrahim waliin ta'uudhaan ammallee akkasumatti gaa yaada barattoota kan isin biraan geenyu tahaa nu faana tura. Maqaan keenyu isin jemme asiik. Maqaan keenyu isin jemme. Maqaan keenyu isin jemme. Dhalattuu biyya magaalaa sanaadhaati. Asi galata. Afaan ijoolleen biyya kana dubbattu afaan Arabaati hedduu akkasuma miti. Afaan Oromoo gaa tarkeettee barnoota eegaltu sin dibne. Afaan Oromoo hugguu duraa hugguu barachuu eegaleessuun nu dhibeeti. Ammaan tana nu laaffachaaf malee nu jira. Akkasumas dandeenya dubbisuus ni jira. Mee kutaa meeqa baratta amma? Maaliif maal fa'aa baratta? Kutaa lamaan kana keessatti. Kana barachaa jirtan jechuudha. Mee afaan dhaloota ifii barachuun maalummaa ifii boonsuudha. Ati immoo akkamitti ilaaltanii afaan keetiin barachuun? Afaan keenya, afaan abbaa keenya, afaan saba keenya barachuu qabna. Barannee akka bakka guddoo geenyuuf dirqama yaanii barachuu. Eenyumaa ofiitiin barachuun dirqama jechuudha. Guddaa galatoomni siin jira. Ayyee. Ati barataadha. Maqaan kee eenyu? Nadii Alii Kamaan. Nadii Alii Kamaan. Nadii Alii Kamaan. Asitti dhalatte? Afaan Oromoodhaatiin hoggaa mana kana seentee barattu sin dibne? Waanti mana dhibee sammuu dammoo natti laaffataa. Siif laaffataa dhufe? Afaan Arabaa dubbisuu dandeessaa? Barreessuudhaas? Amma afaan Oromoodhaatiin kan barachaa jirtu? Afaan Oromootii fi herregaan baratu jira.
afaan Ingiliffaa yookaan afaan akka Arabiidha. Afaan Ingiliffaatti baratu jira, wanti laaffataa jira. Mee akkamitti ilaalta yookaan as dhuftee mana ishee Bakrii sabaloo kanatti barattu? Waan guddaadha jechuudha. Waan guddaadha. Itti gammaddee jirti jechuudha. Gammadee. Amma kutaa meeqa baratta? Nadi? Kutaa lama. Inshaallah. Mee maaliif maal baratta kutaa lama kana keessatti? Afaan Oromooti herrega. Afaan Ingiliffaa hoo? Afaan Ingiliffaallee baratu jira. Arabiidhaas? Mee ijoollee akka keetii hiriyoota kee carraa barnoota hin argatiin kanaaf maal jettaa mee? Akkan jiruun wanni afaan abbaa keessanii baratuun gaariidha. Kottaa baradhaan dhaamsa gaarii nu dabarsitee guddaa galatoome. Egaa daawwattoota keenyaa akkuma yaada barattoota keenya irraa kan fakkaataa ammallee nu faana turaan isin jira. Ayyee maqaan kee eenyu? Asitti dhalatte ayyaantu afaan Oromoodhaatiin as dhuftee barachuun sitti nu ulfaanne? Kutaa meeqa qaraati ayyaantuun? Maashaallah maaliif maal fa'aa qaraata? herrega afaan Oromoo fi Ingilizii. Afaan Arabiidhaa hoo? Afaan Arabiitis. Hundaa'uun qaraatee jechuudha. Mee akkamitti ilaalta afaan abbaa keetiitiin akkanatti hoggaa biyya kana keessatti si qaraasisan? Gammachuu ni qabu. Ijoollee manatti haftee hoo dhaamsi qabdu ni jira? Isaan hin qabu. Mana barnoota ishee Bakrii sabaloo kanatti warri hafanii dhufanii akka baratan dhaamsa dabarsitee jechuudha. Bu'aan inni qabu maal afaan ifiitii yoo baratan? Faayidaadha qaba jechuudha afaan ifiitii barachuun. Ayyaantu yaada gaarii nu gumaachitee guddaa galatoomii siin jira. Waan inni barsiisuutu jalatti kan jira jechuudha. Afaan Oromoodha. Ingilizii. Herregaa fi Ingiliziidha. Ingilizii jechuun kan barsiisaa jirta. Kan barsiisu jira. Namoonni illee eegalee ture kan bitarallee Welcome in our class. Akkasii itti aansinee sanumaas welcome in our class. Set by Ibsaa Shareejaa. Shee Bakrii Sabaloo School jaa. Shee Bakrii afaan Ingiliffaatiin Shee Bakrii Sabaloo School jaa. Inni barsiisu afaan Oromoo herregaa fi Ingilizi waa sadeen kan isaa barsiisu. Waa sadeen kana jechuun kan barsiisu. Gama yoo dhufne qubee dachaa jira jechuudha. Qubee dachaa sun chaala, dhaadha, faayenne akkas bifa kanaanii isa keenyaaf asin qubee dachaa jechuudha. As gama yoo deemnu qubee dubbachiiftu jira jechuudha. Qubee dubbachiiftu jira. Asin qubee dubbachiiftu jira. Isaan bira gizaa kunnee gamana qubee afaan Oromoo guutummaa siituu akkasiin bifa kanaan barreessineeti. Qubee xiqqaadhaa fi qubee xiqqaa fi qubee guddaa bifa kanaan barreessineeti. Ammas ijoollee akkasatti barsiifnu gareedhaan adda baasuudhaan bifa kanatti namni shan adda qoonneeti bifa kanaan barreessineeti. Maal godhan jechuudha akka isaan wal barsiisanis baay'ee godhaa jirra. Asittillee kunoo gareedhaan keenye. Ammas asii yoo dhufnee gamanatti lakkoofsa afaan Oromoo tokko hanga dhibbaatti kan jiranii jechaa fi lakkoofsaan akkana barreessineeti. Asirra maxxansinee jira. Asirra dhufne iddoo kitaaba kaayyannu bakka inni jechuudha. Buufoota kitaabaa jechuudha. Kitaabaati jechuudha. Itti kaanna kitaabni afaan Oromoo oolmaa daa'imanii tokkoo fi lama sadii jira. Foota takkaa jira kun achi ilaaluu dandeessa. Kun maal jaa? Oolmaa daa'imanii kalamaati jechuudha. Ibsa barnoota afaan Oromoo oolmaa daa'imanii lama jechuudha. Kun lammaffaadha. Katti aanu kun ammaa sadaffaadha jechuudha. Kan jira achi ilaaluu dandeessa. Kuni afaan Oromoo ibsa barnoota afaan Oromoo oolmaa daa'imanii sadii jaa. Sadii. Jalqabaa lamaa kun sadii jechuudha. Bifa kanaanii ammas gamana dabarree jechuudha. Asitti gamana dabarree. Asii dabarree. Achuma jalaa jira jechuudha. Afaan kitaabni baay'eedhaan maa'u akkanatti neetworkii diriirsuun barnoota afaan Oromoo kunoo sadarkaa kutaa tokkoffaati. Kutaa tokkoffaati. Kun kutaa tokkooti jechuudha. Kutaa takkaati. Akkanas qabna jechuudha. Kanaanii
barnoonni herregaatiin gamna islaamaasi asiin nuti yaane haalonni jechuudha. Laaluu dandeenya jechuudha. Waliin laalaa. Kun ammoo walumaa galatti kutaa tokko jechuudha. Kutaa tokko jechuudha. Kutaa takkaa jechuudha. Afaan Oromooti jechuudha. Gamana yoo dhufne herregaa jira jechuudha. Kana herregaa jechuudha. Asitti yoo dhufne kun maali? Kuni herrega kutaa tokko jedhama. Tole kun herrega jechuudha. Tabla maasii afaan Oromoo kutaa lamaa qabna jechuudha. Kana bakka jechuudha. Afaan Oromoo kutaa lamaa qabna jechuudha. Kunis barnoota herrega kitaaba barataa. Barataa kutaa takkaati. Kutaa takkaadhaati jechuudha kunis herrega. Kun afaan Oromoo kutaa lamaati jechuudha. Kunis barnoota afaan Oromoo kutaa lama. Barataa barataa ganyatti jeeqama jalaatti kutaa lama jechuudha. Bifa kanaan jira. Amma asitti aansee barnoota herrega kitaaba barataa kutaa lamaati jechuudha. Kun maal jechuudha? Kun barnoota herregaati jechuudha. Kutaa lamaati. Kutaa lamaati. Warri kun kunis kutaa lama. Kunis kutaa lama. Garaagarummaan kanaaf kun fakkeen wanni qabu ni jira. Garaagarummaan herregaa fi afaan Oromoo ta'uudha malee garaagarummaan tokkuma jechuudha. Tokkuma jechuudha isaan lachuutu. Kitaabni kun qabiyyee qophaa'ee bishirraa dhufee jechuudha. Barsiisaan maa'u waan ajaa'ibaa ta'e asitti agarree dhugumatti naafate feesbuukarra wal dubbisaa turre. Feesbuukarra wal agarree. Maa'u waan ajaa'ibaa agarree gammachuu guddaadha agarree kitaaba dilaa kana asitti agarree dhaloota biyya kanatti dhalate afaan kanaan barsiisuu jechuun kun waan guddaadha. Dhugumatti warri gartee fiidiyoo kana laaltanii fi gartee warri daa'imman magaalaa tana keessatti ilmaan horii qabu. Ilmaan keessanis asfidaa afaan keessanii barsiisaa manni kunillee guddatee ijoolleenis dabalamtee kitaabonnis kunoo ni jira. Afaan keessan ilmaan keessan akka isinii baratan dhaamsa barsiifna. Maaliif biyyi teenya amma Itoophiyaan jijjiiramtee jirti. Fakkeenyaaf kaleessa afaan tokko qofaan barachaa turan afaan Amaaraffaadha afaan Oromoodhaa dorgomaa ture. Amma immoo akka Afrikaa irratti afaan Oromoodhaa namni hin baranne jaarraa 20ffaa kana keessa jechuudha rakkoo uuma jechuudha dhaloota as deemurra. Kanaaf amma fakkeenyaaf akka Somaalilaandi afaan Oromoodhaa biyya akka Suudaan amma biyya keessaas biyya akka gartee sabaaf sablammoota itti baay'atuma hadiyyaa naannoo kibbaatis afaan Oromoodhaatiin isaan dubbatanii jiran miidiyaa irratti. Afaan kun fakkeenyaaf dhaloota kuush keessatti afaan Oromoodhaa gaafni dhaloonni kuush gaafa Afrikaa keessatti afaan isaan dubbachaa turan afaan Oromoo jechaa jiran. Amma dhaloonni kuush kun Somaalee, Hadiyyaa, Kabaataa, Saawoo kun hundinuu Somaalee, Anfarii kun hundinuu maalirratti deebuutaan afaan Oromoo irratti deebuutaan jechuudha. Dhaloonni Oromoodhaatis afaan isaa kanaaf guddisuu yoo baate afaan kun nukuteetu yoo ammoo dhaloonni Oromoo baay'inaan afaan kana akkuma dhaltii Oromoo heddummaataa dhuftuun isaanis barnoonni kun heddummaatii afaan kun guddataa jechuudha. Maaliif amma Itoophiyaa keessatti afaan Oromoodhaa federaala ta'aa jira jechuudha yeroo gabaabduu keessatti atilleen barsiisaa ibsa guddaa galatoomii waan ajaa'ibaatti gartee biyya kana keessatti godhaa jirta. Maaliif nama lama barsiisuu jechuun namni lamaan sun yoo baratee deemee nama meeqa barsiisa. Kanaaf ati afaan tanaan namas 20 ol jechuudha kan barsiisaa jirtu. Matti guddaa galatoomii isin jennaa ammallee gartee dhaabbilee garaagaraa jira dhaabbilee sunis dhufanii akka tumsa isinii godhan karaa sooshaal miidiyaatiin karaa miidiyaa keenyaatiinis gartee isiniif qopheessinaa karaa miidiyaa mooraa fuuldurattis qophii kana isiniif dabarsinaa. Kanaafis guddaa galatoomii isin jira. Isinii dhuftanii ilaaltuu kanaaf baay'ee galatoomaa isin. Egaa hordoftoota daawwattoota keenyaa amma kan asitti argamnu mana barnoota Sheekh Bakirii Sabaloo oolmaa daa'immanii sadarkaa tokkoffaarraa fi lammaffaadha kan asitti barataa jiran. Nutis asitti dhufnee qophii kana yaada barataadhaatii fi barsiisarraas yaada tokko tokko fuunee isin biraan geenyee jirra. Kanaafuu qophii keenya asumarratti xumurraa isiniin jaa. Keessumaafuu warri magaalaa Yaman sanaa jirtan mana Sheekh Bakirii Sabaloo mana barnoota sadarkaa tokkoffaarraa hanga lammaffaa hanga sadaffaarratti barnoota eegalamee waan jiruuf namni ilmaan qabdan hundi keessanuu dhuftanii akka qoodarraa fudhattan akka ilmaan keessanis asitti barsiiftan isin gaafannaa. Kanaafuu nutis qophii keenya kana fakkaataa hangasuu nu faana tura qophiin keenyaas xumurarra gahee waan jiruufis
nutis ga oromo no kana mutira du fahata du wana mutira ku jani ko wan de tak garte isi brand ne ne net utar galo to mana oh Fredo Isi kan wajib. Baik, baik, kita kembali.